الشمال كفوني قبل كتسان قبل دونين ويا رانتنا أدوي سنين كابن إيهان إسلام أنا كانوا دوي سنين تفهموا أقبل كتسان كارل سعيدين هل كفرت قدوم كلاس رسالة الإسلام نرجعون ده فنبولا بجيل بركود دلقونا سed bujila gurguddo dalaguudhaan seenaa galmeesseet jiraan bal'ina seenaa kana muslim ahmad akka taanutti nuuf dhiheessaa جماعة رسالة الإسلام إرجعون ده فميوجاتو كهولك خلّو كويسيوتو وجيلين إسايرهم راسا خيسات hojiileen isaa yeroo muraasa kana keessa dalagan hojiilee gurguddoo fi akka guutuu biyyattiitti fakkeenya namaa ta'u akka ta'e gureessitoonni jamaa kanaa ni dubbatu. durarratti jamaalee ganda garaadaa keessatti argaman hallaqoo isaan sagalgaan guutuu isaanii waliin fiigu. Hallaqoo isaan sagalgaan guutuu isaanii waliin fiigu. Gaaddi sarisaal islaam jaamiyyaa qooliin hojjetan taasisan. Akkuma waliin dhufaniin ajaallaan tokkummaa isaan jidduu jirtu cimsu torbee lamarraa al tokko soomana sunnaa soomadu dhalaan ijaaba dhiirtii mudawwaraan haal kanaa waliin dhufuun soomana waliin furuu jalqaban. Ibtiyaan suwaan kana dura hojjetamee beekne kanichi booda beekamtiin guddaan itti kennamuun akka guutuu biyyattiitti miidiyaadhaan labsan sagantaa duul qulqullinaa jaamu gaggeessan. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad duul qulqullina jaamu kana labsuun isaan booda akka ta'ee fi akkaataa duul kanatti gaggeessan kanneen nuti himan jirtu amiira jamaa kanaa kan ta'ee fi akkasuma amiira kominikeeshinii jamaa tokkummaa magaalaa Dirree Dhawaa akkana jechuudhaan dubbatu. Akkuma isaan jaammiseensa jamaa kanaa guutuu waliin dhufuudhaan dhiirtii mudawwaraatii dhalaan hijaab gurraacha haal kanaaf baanii naannoo isaanii qulqulleessuun itina ishii maamush faallee morma jallisan. Erga ganama sa'a 12 baanii haaltan isaa deessanii gaggeessanii booda FB baana gubbatti illee ol ba'u warri Facebook akka malee waan kana wal jalaa fuudhee afarsuun addunyaa jiddisiisan. Haal wal fakkaatuun jamaan tun xiqqaaf guddaa dhiiraaf dhalaan akkasuma ulamaata gurguddaa akka Sheekh Amiroo fa'aa dabalatee fannoo diimaa baanan sanillee dhaquun dhiiga arjoomuu isaanii dubbatamu. Seenaa jamaa kanaa kan caala keessa gabbuunee ibsu yeroo hundaan geessa waan ta'eef guutuu dubbachuu baatanillee guututti dhiisan akkuma jaan hanga tokko dubbaduu maqaa dubbii tokkoon ammallee itti aansuun wanni isaan dalagan yatiim gargaaruu halqa ilmii gadhaabuu haawwan adda barsiisuu kan kana fakkaatu yoo ta'u gaafa galii sassaabbii markazi Ibnu Abbaas kan waggaa lamaan gaggeeffaruutti illee qarshii guddaa arjoomu tujjaarota faallee akka malee onnachiisuun addunyaa dinqisiisan. Walumaa gala jama'aan tun ganda garaadaa keessatti khayrii lafa qabsiisanii sharrii bakka looruun sheeyxaan dhukkeerraa kaasuun daaraa isa nyaachisan.